lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 kana jedha. Godoon jireenya keenyaa kana jechuun dhagni keenya dafaa kanarraa yoo jige ijaarsa harki namaan ijaariin mana barabaraa bantii waaqa keessa jiraatu waaqa biraa akka qabnu hin beeknaa. Ameen. Isa amma kana keessatti baay'ifne inaanna mana keenya isa waaqarraas irrumatti dabalachuudhaaf hin hawwinaa. Ameen. Galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u. Daqiiqa gabaabaadhaaf sagalee waaqa laphee korra kaa'e akkama turetti kanan dubbadhu waan darbuuf waan hin darbin hin dhabin jedheen dubbadha. Meen osin biraa harka naa qabaa waan darbuuf waan hin darbin hin dhabin naa jedhaani. Maaltu darbaa maaltu immoo hin darbuu jennee ilaalla. Sagalee waaqayyoo wanti darbu maali wanti hin dabarre immoo maali yoo jennee Maatewos 24:35 gubbaatti maal jedhaa? Waaqniif laffi kun darbuuf jira dubbiin koo garuu hin darbu jedha. Waaqniif laffi maal ta'uuf jira darbuuf jiru garuu dubbiin koo maal hin ta'u hin darbu jedha. Merka ol kaafadhaa dubbiin waaqayyoo hin darbu jedha. Maaltu darbaa? Uumamni hin darba uumaan garuu hin darbu. Wanti aduu kana gadi hundinuu maal ta'a hin darba. Inni waan aduu kana gadi uume garuu maal hin ta'u hin darbu. Sooromni hin darba, iyyumis hin darba, bareedinni hin darba, simboon iyyuu namarraa darbiti. Garuu waaqayyo inni anaaf si uume kun maal hin ta'u. In keenya gurraachi amma gaaf tokko adiitu biqila. Dargaggeessi amma utaalu akka joobiraa burraaqu gaaf tokko ulee qabatee gajjedhee adeema. Simboon irraa hin darba, cimina irraa hin darba, jabina irraa hin darba, garuu jabaan hin dabarre waaqayyoodha. Namni baay'een irraa waan baay'ee bareeduuf waan baay'eetti toluuf modelistii dorgomuu danda'a. Bareedduu addunyaa, bareedduu Afrikaa, bareedduu Oromiyaa taatee filamuu dandeessi. Garuu gaaf tokko maal ta'uu danda'a? Irraa darbuu danda'a. Namni baay'een waan hin dabarreetu waan darbuutu waan hin dabarreetti fakkaate waaqayyo wajjin wal labsiise. Arra garuu waaqayyo anaan siin maal jedhaa jira? Waan darbuuf jettee waan hin dabarre nabiin nuun jedhaara waaqayyo. Qabeenyaan hin darba. Gaaf tokko akkana jedhe jireenya jalloota argee nawweenna'ee jedhe nani naafeese jennuudha. Innis isaan ijoolleen isaaniiyyuu lakkuu dhaluu ija isaaniiyyuu coomaturra galagaggalchee waan tokkotti hin banne itti tolee jiraatu jedhe irra hafaadha jedhe. Garuu jedhe mana qulqullummaa waaqayyo tolgale yemmuun ilaale garuu deebi'ee nannabee isaan akka fixeensa ganamaa ta'anii jedhe. Kanaaf namni sooroma hawwaadha macaafni qulqulluun akka nama qilleensa ari'uuti jedhe. Wanti aduu kana gadi hundinuu maal ta'a hin darba. Mee biyya Hollywood jedhamee beekamu biyya baay'ee bareedaa Ameerikaa keessaa biyya namoonni akteroonni gurguddaan addunyaa kana keessatti dhalatanii beekamaa biyya manni birrii gurguddaa keessatti ijaarame guyyaa 3 gidduutti abidda ka'een guutummaansaa isa waggaa 20 ijaarametu daqiiqa 20tti bade. Isa waggaa 7 ijaarametu daqiiqa 7tti gubatee bade. Ila haadhoko wanti lafarraa hin darba wanti hin dabarre mootummaa waaqaati. Muriyaa dikeessa waa waaqatti harka bal'ifadha ani yaadoko waan waaqarraatti dheera dubbadha bareechaati. Egaa arga tokko sitti hima. Amma biyya lafarra si kaa'etti waaqayyo gaafuma si uume kana maaltu barbaachisa mucaa koo waan jedhu iyyaadachiifatta malee beeka.
akkati jiraattu beeka waaqayyo. Macaafni qulqulluun maal jedha? Duraan dursaati yaada keessan qajeelummaa isaaf mootummaa waaqayyoo barbaadachuutti maal godhaa jedha? Hidhaa'edha. Inni kaan akkasumatti iyyuu maal ta'a? Itti isiniif dabalamaadha. Nama sanbaraatiin yaada kee waan waaqarraatti jedhatti naa himaa. Sasi barbaachisu waaqayyoo beekanaa jedhaanii. Maatiyos 6:33 duraan dursitanii yaada keessan mootummaa waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti maal godhaa? Hidhaa. Kana malees waan isin barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennamaayidha. Yoo mootummaa waaqayyoo barbaadan Ameerikaa dhaquu moo jireenya bara baraa dhaaluu caala? Dubaay caala moo jireenya bara baraa caala? Yoo jireenya bara baraa harka balifadhaa. Isan dabarreen isa darbuun isan dabarreen nabu jedha. Still repeat again. Mere deebi'a maatan. Amma sirra deebi'a. Jedha ofitti dubbadha. Ani miti kun jedhama kedheeti. Waan darbuun jedha. Waan hin dabarreen nabu jedha. Dhaggeeffadha. Gubbaa bara baraan jiraatu. Lafa kana garuu 70 yookiin 80 jiraatu. Achi keessa baay'een keessan 20 jira. Keessa 30 kan gee jira. 40 kan gee jira. Darbe immoo 50 kan gee jiraachuu danda'atuma wanti ittiin ilaalan jiraate. Inni 30 gee meeqa tafe? 40 tafe. Inni 40 gee meeqa tafe? 30 tafe. Walakkeeffataa jirta haadhooko. Erga akkas ta'e yaadi kee waan lafarraa waan waaqarraa. Ilaarra nama lama erga tokkoon qaba. Har'a waaqayyo waan du'arraa waan jiraatti yaada keeyda. Me bareecha amen jedha ayyaati. Gaaf tokko sin gaafadhee beeka. Mana nyaataa gaafadhattan maal ajajattu? Buddeena ajajattu moo waxa ajajattu inspektor? Aishi. Maal ajajattu sin? Gaafa mana nyaataa tan waxa ajajattu moo buddeena ajajattu? Isti tarreen kuma ajajattu sin? Me dubadam mana nyaataa gaafa deemtan maal maadatanii ol galtanii maal ajajattu? Waxa ajajattu ni? Ma buddeena ajajattu? Kan isin beeloftan maal? Buddeen. Kan isin ajajattanoo? This is right. Kan isin nyaachuu barbaadan kan isin beeloftan buddeen. Kan isin naxanii ajajattanoo? Waxi isaati. Daddatanii maattu xibsii dulatii qiqqillii amma kun buddeen moo waxiidha? Waxiidha. Ati waxiitti himtaa jarri immoo maal beeku? Moo waxi masii fiduu ciruu buddusanii? Gaafati sarra keessaatti himtu jarri maal beeku? Waxiin kun maal malee hin ta'u? Harka chol gaafata ergansii qaba. Ati waan ma waaqarraatti gaafatiitu waaqayyo mucaan koo aduu keessa jooruun ishee hin gaa'edha. Ay ila waaqa na dabalatee namoota baay'eedhaaf harri guyyaa ati waan waggaa baay'eetti rakkattetti xumuratti gootee baatu siif haa ta'u. Dhaggeeffadha. Yerooti taragaaggaatee waaqayyoon galateeffattu si dhiyaateera. Bareecha isan dabarren ilaala jedha bareechaati. Inni immoo waan na barbaachisu qaba jedha dubbadha bareechaati. Laasaa kaativeeniyaa. Dhaggeeffadha. Phaawulosiif Sillaas mana hidhaa keessa yemmuu jiran utuu isaan faarfatanii waaqayyo maal godhe? Mana hidhaa raase. Yesammachuu noo? Eessa jiru? Mana hidhaa. Maaloo namatti dhiyaatu nu barbaadan jenne as taanitu nu kodhan mootii waaqaaf lafaa uume qabna. Yesammachuu noo? Jirma turra jira miila isaaniirra achi keessa yoo faarfannichan hin beeku malee utuu isaan faarfatanii hundee mana hidhaa gubbaadha amma godhatti maal ta'e irraafame hidhaa warra hidhamanii inni hiikame maaltu keessa ba'a mootummaa amma waaqayyoodha. Harka chol gaafata dhimmatti rakkatte sana achi bilbiltee sin bilbilin ilmi waaqayyoo si wajjin namoota baay'eedhaaf kalaata. Inni caalu medhame gara saayida dubbadha bareechaati. Jedha gara saayida. Kanaaf macaafni qulqulluun maal jedha? Gara isaa maal godha? Ilaala fuulli keessa maal ta'u haifu. Amen. Adda namoota irratti waan akka ifa wayii argaa jira. Akka nama waatti gaxamuu namoota baay'ee addatti waaqa adda isaarratti waan takka urjii wayii ka maal waaqa jedhanaani ijoollota xumurreerradhantu hara lafaa kee deemsa dheeraa deemanaan jedhe waaqayyo.
mi bareechame an abdiin qaba bareechaati kanaabiga yaada kee abbaa manaatti ni dhiin haadha manaatti ni dhiin ameen biyyi lafaa gammachuun qabdi hin qabdu bar sabbata jedhee dadhennaan maal ta'e jedhu warri mammaa kan tokko bofa ta'e jedhu namni taalta'u tokko rakkina kun itti haragalfadhattu bofa ta'e siiduu danda'a gammachuun hin jiru bar amin jennu hojiitti hojjedheetan ittiin nama taa'ettu bari gaafata siin hojjedhee walitti qabeetan hojii way banadhattu inni immoo dhukkuba kaleefaatti dhumuu danda'a yookaan immoo xaaxarii qabda jedhu opereeshinii godhu sayyuu immoo birrii 50 tima arrame duwwaarra teessee faarfatta waaqayyo immoo duwwaa keessii guutaa nama simbiraatiin jijjiir yaada keetti naa jedhatti naa ibu'aati ammam jiraatta amin jennu kanaan maal jedha Maatiyos 6:33 yaada keessan jedha maal keessan yaada keessan nama simbiraatiin maal keessan ittan sabaa yaada keessan yaada jechuun qoosaa miti amma ata jirta malee yoona yaadi kee yookaan lafa hojii kee jira yookaan mana kee jira yookaan misaa galgalaarra jira yookaan nama boordatee dubbistuura jira har'a garuu waa goota yaada kee waan waaqarraatti anarra waa tokkoon gammadaa amin jennu lafiti bar haara galfii kooti jettee tol galtu gubannaa ta'uu danda'a gara achuu keessa taa'ee yaada kee waan waaqarraa achi duutiin jiru barabaraan jiraatu waaqayyoon biraa barabaraan jiraatu waaqayyoon biraa an utuu mootummaan waaqayyoo injiru ta'ee wangeela lallabuwan maaliif jennaan akka nama tokko bara dheera waan ta'eef laayisensii kon baafadhaa deemeetan bishaan koo gaxxamaa oolaa bakka hojiin hojjedha wanti anaanas na dhaabinni guddaan barabaraan jireenyi jira kanaaf Phaawulos maal jedhee nuyi godoo isheen lafarraa kun jiddee yemmuu baddu isa harki namaan ijaariin ol eessarraa qabna waaqarraa qabna jedhame waaqarraan qaba jedha jaartiin baay'ee jaaljaale tokkotu biyyuma kattaa waalame gaaf tokko akkuma isaatti gabbawaa madannee ana badame mani nan buu firastee alagaas ta'ee garaattiin gaddan yeroo baay'ee dhugaa jechuun ammina mini dannee gaafa dannu anuma tokkitti keessi waa dubbattee biyyootti deebisanii inni sila bu'aa lafachitti maal bu'aa yeroo galaa'oo amma lafachitti maal bu'aa yeroo galaa'oo dhimma qabboko waa'ee jireenya isaa borii haasaa gale namni amma atachi geessutti hidha maleessa wakabaansa atachi geenyaani mee tokko gulgafadha yes waaqayyo jireenya borii jalaa sin galaafatiin kanaaf simboon kee innama bareedee namni baay'ee waaw bareeddu jedhee waaw jedhu kun darbu mee armee kee faa ilaali gala maal fakkaatu mee abbee kee faa ilaalu tu galte maal fakkaatu harka qabattee faan deemtaa gabaa katama walakkaa namni tikkeessa baatee faan sun maal fakkaata atis barsiisatta deemtaa mee ol kaa dhabadhaame sin eebbisu eeyyee hin bareedanii harkatti na qabaa jiraadhaa jedhaanii hamaan sin argatinaa jedhaanii waggaarra la shamarran kun akka isaanii kana taatu dilgootanii mataachi qabane qabuun jira amma isaan shaffanatanii sin eebbisu noora kabajamaa amma gaaf innammaa koo hinafama hinafam wanti hundinuu maal ta'a hin darbu kan hin dabarre maal mootummaa waaqaa kan nama camni qulqulluu maal jira beektu sin waaqniif lafi kun maal ta'a darbuuf jira garuu dubbiin koo maal hin ta'u hin darbuudha maaltu hin darbu sabaa sagalee waaqayyo inni tarra aadaa bultus hin darbaam inni tarra qorma bultus hin darbaam innara namni taa'uuf ijaajuu su dhawuus hin darbaam hin darba barra meesuma calma hin darba meedhaa calmadhaati jedhaa dubbadhaa tokko hin darba dabarechaati aw me oduu waggaa jaarraa arra jira hin jiru barra oduun dur yerootti biyya turte jiru amma jira hin jiru macaan gurgul maal jedha barana oduu haara dhageessu barfu immoo oduu haara dhageessu nama simbiraatti oduu maaraa fidda malee hin darbaa hidhatti naa himaa
egaa isan dabarre faarfannaa kee hin gatiin, isan dabarre ergaa kee hin gatiin, isan dabarre lallaba kee hin gatiin, isan dabarre yeroo hundumaa wangeela kee baadhuuti olii gad deemi. Inni hin darbu bar ol baateennaan faarfannaa jira, ol baateennaan kirikiree ciqiciqii jira hin jiru. Ameen. Bareechaa min jedha. Modelistii addunyaa nama biyyeessaa taate akka taateen beeku. Baay'inki isin garuu beekuu dandeessu miidiyaa hordoftuu waan taataniif. Addis Abaartu. Makiinaa beekamaa ofti. Bareeduudhaaf wanti hin goone hin jiru. Baay'ee immoo qabeenyaa guddaa qabdi. Anis fuula miidiyaadhaan argaa turte. Amma garuu mudhiin ishee kanaa gadi bishaani. Harkaan fuutee dachaafti. Harkaan fuutee wiilcharii dirqeessi. Saduu makiinaan deemta amma wiilchariidhaan deemti. Amsa maali qabdan gaafa gaafatan maal jette ilaa itteena andurette yeroon modelistummaa kun yeroon bareedina kun addunyaa guutummaa kana yeroo dargaggoonni baay'ina duukaa dhiichisaa turanii akka sanatti nafaan se'eette garuu wanti naa gale tokko jira jette humna gararraa tokko gubbaa kana jira jette humnicha gaddisiisuun gaarii miti jette menos biraatiin waaqan gaddisiisin jedhatti naa himaa hin darbanni lafarraa jedhatti naa himaa. Namoonni baay'een keessan bar waan hojii gaarii waanuma hojii gaarii dhabdaniifitu waaqa baaraa ooltu. Amin jennu waanuma yeroo hundaa xibsii nyaanneef kitifoo nyaanneefitu waaqa baaraa ooltu. Akkana mindi bar inni kaan immoo fayyaa dhabeetu achi ciisee ifa keen arguu barbaadaadha. Inni kaan immoo hidhaan umurii guutuutti murtaa'ee umurii guutuu hidhameetu hidha umurii guutuu yaadaagaa. Abdii qaba namni kun abdiin qobarra. Eenyu fakkaatee hin beeku waan darbuun waan hin dabarre nabiin. Jedhame ani waan darbuun jedhaa waan hin dabarre nabu jedhaa. Yoon fuula waaqayyootu dhaqee seexanii dhaabate. Eewa dhaabatan jedhe fuula waaqayyoo seexan waan dhaabate. Ennaa waaqayyoo immoo waan dura beeka waan ta'e maal jedhee ati Iyyoob garbicha korraa yaada kee keesseeree jedheennaan maalan godhaa itti seetan maalennaan ati ko'ettennaan ijoollee isaatti tokko horii isaatti Iyyoobittis maal goote dallaa ijaarteetti. Karaan ol galuu dhabeetan si gaafachuu dhufeetti. Seexan nu bar waa'ee kee waaqa gaafattiin akkamittan nyaadhaa itti. Dallaatti ijaartee ati horiinsaa eessa jiru? Dallaatti ijaartee keessa jiru. Ijoolleensaa hoo dallaa keessa jiru. Mee horii dallaa waaqayyoo ijaar keessa jirtu harka bal'ifadhaa. Dallaa keessa warreen ba'an. Nama sadii afurin chaachuu warra dallaa keessa jira. Harka bal'ifadhaa. Ani dallaa waaqayyoo natti ijaare keessa jira jedha bareechaati. Innaan akkadhe waaqayyo Iyyoob garbichi koodhe waaqayyo. Utuuti maal goote iyyuu maal gochuu hin danda'u. Narraa galagaluu hin danda'u. Ani Iyyoobin nan beekadhe waaqayyo. Dhaqi waan hundumaa godhi garuu lubbuu isaatti maal hin godhin hin bu'in jedhe. Lubbuu isaatti maal hin godhin hin bu'in. Innaan Iyyoobi ganama ka'ee tarii qursii nyaachuu isuu danda'a. Ijoolleen warri kaan asirraa re'ee, warri kaan asirra oolaa, warri kaan farda, warri kaan harroota, warri kaan gaala yaasaniitu ta'a. Warra sifanii maal abbaadhaan maal ennaan girgiddaa wayii jigee olonni dhuman jedhan tokkommas hin dhufe maal ijoolleen kee hundinuu maal ta'an hin dhuman tokkommas hin dhufe gaalli maal taate hin dhumte tokkommas hin dhufe maal ta'e akkas ta'e. Adeemsa baay'ee booda immoo Iyyoobumtiyyuu maal ta'e hin dhukkubsate irraan ma'e. Sabooda akkana jedhe ilaamee dheennaan jalqabni keenya kun gad deebi'aa yoo fakkaate xumurri keenya immoo baay'ee guddaa ta'a. Haal tokkoof seexanaaf harkaan laanne. Amin jennu kudha sadii gubbaatti maal jedhe ilaamee dheennaan ani ilkaan koon foon koo hin ciniinu utuu ni na ajjeese iyyuu ani ganaa waaqayyo maalan godhani. Amma ilifaas faan soddoota durbiidha eessummaan dhufanitu ilaamee dheennaan si gorsuu dhumne bakka ati nu dhageessaadhaan ennaan ishennaan waaqayyo isa jettu kana amma maal godhi arrabsiiti inni immoo maal si godhu si ajjeesu ennaan ilaamee dheennaan ani iyyuu utuun fayyaa ta'ee sin caalaa naasaa jedhe. Amma garuu dhukkuba koorraa kan ka'e haasa'uu hin danda'u. Garuu jedhe ani waaqayyoon hin arrabsu jedhe. Kan madaabaatu eenyu ana kan raamma eenyu ana garuu jedhe ennaan isin jedhe har'aa akkas miti jedhe shan ani dhimma koo waaqayyoonan mariisisa. Inni immoo waan gurguddaa namni qoree bira ga'uu hin dandeenye hojjechuu
indanda lafee korratti foontu margama le raammoo nyaachaa naftu arkana bal'ifatta barriti booseen darba barriti gadditen darba garuu fagoon dhaabatiin mana isaa keessa dhaabadhu barrumtaati arrasteessu yu darbuu danda'a garuu ergaansii qaba waa dhageera namoonni 92 arraan booda firummaa keessantu waaqa wajji walitti hidhamee jabaata meyyame haleluya dayati zare destanya ነኝ እኔ ኩዳፉር ተበግባትሞ አብዲ ኩተናን ነሞን ዱፈን ይረቲ መማካን ነሞን ዱፈን ይረቲ አሳን ገፈ ባየዱማ ይትደደበላ ይተማቻ ዱፈን ማልጀደ ኢላሜ ሰባዴናን ሙክቲዮ ሙረሜ ማል ሙክቲዮ ሙረሜ ዲቤለቱን ሰዋኒ ነው ሌፍ ደሜ ሃራዋን ባሱፍ ማልቀባ አብዲ ቀባል አመንጀኑ አቱሲቲ በሪ ማል ዋቀዮ እተመ መሌሳ አብጂን ቀበንጀ እንገሩላል ራሞርጫቱ ኛዳ ዋቀስኒ ከነቻ ሃዲማና ሃጃት እንጀቻ አመንጀኑ ፍቢሳ ዋቀራብ ሰደማልፈኒ እንጆፍተ ትንጀን ከኒ ኢነጆፍተ ደኙ አዳማና ሳቲ namni nimmoo hunda caalatti hidhatu manyuudha adamanaati gafasheen ina jooftatti jette Iyyoobi har'a duwwaa jedhe dubartoota keessaa akka ishee gowwaatti dubbatte amin jennu mana sombraatiin ani gowwaan ta'u jedha harka raasaati Iyyoob haleluya akkade ila waaqayyo yoon dafqanamaa umnaan fudhadheera ta'e yoon nama miidhoo fi kooti gammadeera ta'e fuula keetta ilaalamu har'a garuu imimmaan koo ilaali amin jennu situ akkasa kan ta'u godhe kanaaf ani dubbadhu jechu kun baay'ee ulfaata darbaa situ maaltu godhe situ akkas akkan ta'u godhe mina san baraatti dhimma maattan waaqa afaan saba kanaa eegi hamme warra matan hin danda'an warra wangeela beekantu danda'a maattan kantau gode andandu gimbanya nozi adelende totoko mali gimbanya totoko anasi totoko chama targa totoko bishan gurgure bula totoko qoran falate bula totoko muchama bate gashin kakka gotu jalata guya eka situ akas akantau gode detu ani kanafin dubbadu afan koyun saqaddu edi yoru wasini gerke balli faddati ega amma moy akuma gode nama sha godu waqash amen abar samali tosna kain jenne Iyyoob maltu nambe jenne Iyyoob lekki situ akasakata gode man bratin sin waqi mato akasakata gode jedatti naima yero saatti musibare jedatti naima Nyori watu taatana mantan tokko lama sadi arra galgala utu saatiin kudha laman gayin bilbila kerratti biyya ala biyya keessa misraachuna bilbilamu amma dur teessee yeroo kee waan fitte sitti fakkaata yeroo gubatees yeroo fittees walitti deeggaaf tokko si gammachiisa fakkeenya soddomi tokko soddoma eewna dubbisa laata lakkana jira sabaa simboon namarraan darbiti miidhaginnis namaa ingowomsiti dubartiin waaqayyoon sodaattu garuu injajamti gati ija hojii isheetii isheedhaaf kenna hojiin ishee yaa'ii karra mandara keessatti ishee haajaju jedha kanan barbaade galmaadha la simboon namarraa maal taati indarbiti miidhaginnoo nama gowwomsiti nama simbaraatiin simboon keedhaani indarbaayidhaani miidhaginni kee jedhaani singoyom sinna jedhaani ja tokko gaf tokko tabachisu turan ani me mite nan jayna durba yeman bari dadan nan butamedan wardu ko fokki sam butam tembe ngole nan butame amma garu kanan fakka daydan amin jenno simbon namarra malta indarba midaginno nama goyomsa malenafa enough nos barati wanu mo nafnif maaf korta idani maaf of jejjawa madarbudo mi birki adelle mi ko yalfal balusti amarnyani sitima shekal indarba iratina ima atigaru nama galata ta yafina jedani amin jennure barechini
yeroo fuulli kennama burtukaani fakkaatu kuni gajjigee paapayyaa diimate teessu fuulli kun isin achi yeroo sanas I love you tasan jiru yeroo sana ammoo amin jettaati achuma teesse Yesuus geettan wacha inni sila akaayii qolootumu achiti shorbaa yoo jiraate naa fidaa jedha ciciise maaliif ilkaan hin jiru ka harkol gaafatta erga ta'u sitti maasiin ila galgalli kee waan hamaan ta'in